jiraate qotee bulaan jiraatu nageenyi yoo jiraate misoomni jiraatu nageenyi yoo jiraate kan dhalate guddatu nageenyi koo jiraate namni lafarra bu'ee too bobba'ee gala. Yoo nageenyi jiraate qotachuun bocachuun naggaadachuun ibaadaa godhachuun argamu. Yoo nageenyi tasgabbii mataa isaan qabaatiin nagaan bobba'ee galuun ibaadaa ofii adeemsisuun kadhannaa adeemsisuun hin danda'amu. Orma keenna abaa'oo ta'e namoota biraa mormitoota waan silaa isa dhibeef hunduu huuratti bahee mormaa ture san yaada ofii quuqama ofii kursirra ta'anii gamaa gamana ta'anii hiikkachuuf baay'ee gaariidha. Lallaba pirezidaantii keenya lallabe kana hojirra nu oolchaa dhihaadhaa mariidhaan waan kana nu hiikaa kan jennu. Nagaan barbaada. Oromiyaan nagaa akka taatuun barbaada. Oromiyaan yoo nagaa taate jiruuf jireenya keenya fooyyeffachuu dandeenya nuti dargaggoonni Oromoo. Kanaafiyyuu waamicha mootummaan kabajamaa caffeen taasisee dhagaatii gala waldhabbeen yoo jiraate karaa nagaatiin akkaataa aadaa fi duudhaa Oromootti taa'aa mari'adhaatii hiikkadhaa. Nuufis nagaa nuuf kennaa. Qeen Oromoof Oromiyaa nagaa akka taatu godha. Oromoon nagaa, Oromiyaan nagaa. Araarri akkuma maqaan keenya ibsullee jechuudha. Oromoon araara jaalata. Araara marga jiidhaa qabateetillee gaafa irreechatti bahu araara jaalala tokkummaa labsuudhaaf araarri kun kaleessa baay'ee aangoo wannoo kana jijjiirama kana kan arganne waloodhaan jijjiirama walooti kan arganne erga arganne booda immoo garaagartee uumne too walitti diina taanee too diina biraatiif daandii banuu irraa tokkoomne too warri bosona keessa jirullee galanii too araarri bu'ee tokkummaadhaan jijjiirama biyya kanaatiif dinagdee biyya kanaatiif jireenya hawaasummaa biyya kanaa fooyyessuudhaafis jechuudha akka tolutti osoo galanii waan gaariidha jedhamu of keessaa qaba.